garuu haasawa namni yogguu haasawa argitee haasawa saffidee ama fakkeenyaaf waan an irraa jalqabee haasa'ee fi bakka isaa itti muratanii jetteedhanii poosti godhasuun kabraati. Yoo jiraate hundi keessan fidaa poosti godhaa seeraanaa dhageeffatanii haasawaan keessaa haasaweetiin itti jechuu danda'e. Okay, maalirra jechuu dandeessi? Ati ila Naafif Kadir. Ati haara manaa kee deeffatu hin barbaadu dheengadda naara arsin jenne. Ila asli kiyya dhage kaafiifi haafitatu kun amma dubbiin gaafii kiyya deebisi. Ani naafiti yaa walitti araaramuu barbaada. Asli ani kun baay'ee si jaaladha. Dharan qabdu. Naafi walitti nu araarsinaan jette moo jenne. Yes, rakkoon qabu ati gaafii kiyya ane nagaa. No, jette moo jenne. Jettemi. Yes, jadee. Okay. Ani mootu jecha keessan fudhee katakkaa waa'ee kee naafitti hin haasayin. Naafi wallahi jechuun ani duraanillee hedduu walitti dhiyaannu akka isiin namummaa qabdu akka isiin jabduu taate dheengadda gaafa maadariin xiyya dhukkubuu dheessillee gisee ati waan kanatti himtu sitti himee ture. Rakkoo xiyya itti na fide bilbilaa fi ture dubbisaa ture haadha xiyya naa yaachisaa turte gaafataa turte abbaa kiyyaaf obboleessa kiyya warra maadarii bira ta'an tara akka isaan boqonnaa fudhatan buna dhaabdee fi geessaa turte sigalee kun galata. Sigale ani eega abbaa manaatirraa dhufte galata biraa waan godhuufillee qabu bultii isii kadii diigame kana walitti deebisee yooma xiqqollee taatu ruubi malee taate galata isii kana ofirraa deebisaa bammiloo gaafadhe malee waggaa meeqaa isin walloltanii gargar jirtan kana takka waa'ee kee gaafa isin wal jaalattanis gaafa isin wal arrabsitanis gaafa haadha faaxatii wal takka itti dubbadhe beeku sittuu waa'ee isii dubbadhe beeka isinlee akkasuma jechuudha. Jasti waan ati natti himatteef nan didduu hin jedhe dhaqee itti hime saa dheeraa waliin haasofne eegasi akkana waan akkanaatu jira ni kenni akkanarra jira jennee walii gallee waan biraa waan sitti haasa'u jirenne adda baane isaan nu dheerate jechuudha. Ani amma kana jechuun maalinni naafin arrabsite badii itti muruu miti. Kadir miidhe badii itti muruu miti. Obboleessa keessan qulqulluudha. Kadii gamuu keessan hin feene. Ka arraba isin simiite waan ati miite achi dhiiftanii akka isin walitti araaramtan barbaada. Yoo walii galla jettan walii galla jecha keessatti yoo walii galle mootu wanni asirratti naafin akkana jetteeni Kadir akkana jedheeni jedhee ajandaa biraa jidduu kanatti badee boruu iftaan zambii isinirraa dhiqaniif maqaa keessa olii gaffiiganiif hin barbaadu wallahi isin lamaan wanaaf tokko walla baay'ee isin jaaladha. Yes, Dr. Ki wanni ati sodaatte naaf gala. Amma bari yaani haasoo normaaluma jara kanaafillee yaani jechuun wanni isa waan miidiyaatti gabbe'ee ture beete fakkeenyaaf akka kiyyaattillee akka gosa tiyyattillee akka maqaa ganda kiyyaattillee wanni san waan gaarii hin ta'iniif yaani waanuma kanaa'u jechi kiyya amma ishiin yeroo hedduu wanni isiin fayyadamtu ana birattillee jechaadha amma naaf ishiin sababni irra wal dubbisuu dandeenye. Sababa obboleetti Fatiyaa Miidhayyoo jirtu Fatiyaa sabboontu arsii namni hin beekne jiru. Dhimma isii sababa kana wal dubbisuu turre isiitu akka gartee wal dubbifnuuf TikTokii isii keessa yeroo duraatiif dhiyoo kana akka biyya kana deebiteen biyya Itoophiyaa galtee turte waan kana fidde. Anna yeroo kana isiin amma ani waana kana agartee hin jenne ka jettuun dhuftee miree kanaafu hawaasni kuni jecha kana eessaa fide kanaaf hawaasni kuni ummanni warri giriisaa kuni jecha kana eessaa fide ka jedhu baruu barbaada malee nama yaani namurii isitti naamurii miti yookaan namurii yookaan naafitti murii mi asli kiyala hawaasni jechi gurra hawaasaa seere kun eessaa dhufe yaaduma jiru san baruu barbaade afaan isirra sigalee. Ati jecha namaa kana maalirraa goota jaartii ta'e araarfatte warra waan akkasii olii of jaartii ta'e kiisiin gillata garaa gubuu qabda malee ummata duratti maa akkana naan jette kwan alagaa taate dhiifama gaafachiisu yuun sirrii miti wallahi Kadiro wallahi ta dhugaa rabbi sitti hima. Laki asli kiyya bara ani sanii miti bara kaayyoon kiyya jechi wanni isiin fayyadamte waan biraati. Yaani fakkeenya wannum amma warroota waan san jechuma san malee yaani warrootuma jecha naan jedhu malee warra waan isaan amma waan isii afaan keessaa ba'een argine waan san yoo ana fudhatteen baan garuu naafiin akkana jettee ka jedhuun dhage laal argite anamma gurra kiyya keessatti hin dhageenye garuu naafiin akkana siin jettee naan jaan dhufanii argite kanaaf jechi san amma gaa okay gaa akkas taate eessaa fiddee yaani maal ati maal jetteeti jirri kun akkana jechuu danda'anii woomachuu bara adda baafachuu barbaade doktor hawa ummata kana duratti.
jechuun Sambooda keessaa isin haa dubbattu hin dhaggeeffan namaan rakkoo qaba sambooda keessaan deemna kalas. dhageette kanaaf. Dhaga'ee bara na ficcisiisuu diddarreef illee haasawa namni bakka yoo sa'an itti dubbadhe isaan irraa muratanii fidanii olii ofaara yoo qabaatan haa fidanii ammas poosti godhanii guutuu isaa hunda wajjin haasawa namni yoo haasawa argite miiraanis haasawa miira keessaa bahee ka haasawa fidanii hunda isaa guutuu poosti haa godhanii ala kulli haal malee ani isarratti xiyyeeffadheetiin akkas hin jenne. Sobinnaa fi gaafa dhisumaan jedhu. Maqaa keessan isin ilaallure? Gaariidha okay ishee ati akkam jettere naafi yaani ati akkam jettere eegana irratti hin xiyyeeffatin ishee wanni ati jettame maali? Jecha kaartoonii jedhu jedhee jira garuu jecha san siif hin jenne ani haasawa keessaa fidatanii Kadiiriin jette dhimma ol qabsiisanii Kadiiriin jettee jedhan. Okay, it's okay. Akka nama kun walaan haya maalirra jetteeti? Yaada bareedaadha kun. Namni waliin haasa'uu danda'u qaba. Wal sodaachuun gaarii miti. Maaf of sodaachuu? Haasawa amma fakkeenyaaf haasawa yoo isa tokko yoo haasoftan amma guutuma haasa'u jiraami. Haasawa amma fakkeenyaaf asliin kaleessa yogguu haasa'u fakkeenyaaf fudhannu haasawa dheeraa haasawee jaartii tante akkana godhe isiisan keessaa fidatanii olii oofaan turre jecha ijoo keessaa fidaniitiin poosti godhaniif. Guutuu inni jedhe garuu bakka gaarummaa isii dubbate qaba bakka badaa isii dubbate qaba saa walalaa isii san keessaa fidanii poosti godhan sanillee akkasuma fidanii keessaa poosti godhan gabaabumatti malee an Kadiir kaartooni jettee barreessite yoo ta'an koottaa dubbadhaa jalatti. Okay, no problem. Tayyibaati jechuun maalirra jechisan jechuu dandeessee jedhee bar maalirra jetti ilalaa naafi kan adda nuu baasi qaba. Akkam maal yeroo sana Kadiiro obboleessa kiyyaatti jaartiin ta'e yoo feete kaartoonii siyaa jettu yoo feete homaa ofirraan qabu siinaa jettu si galee jaartiin waggaa 100 waan isiin barbaaddu gootee fi guyyaa takka yoo waa sirraa dhabde erga gaafa sitti dabalameeti gubachuu malee maannaa goote siin jetti homa duraan jiru bargudhu. Sigale waan idmeelikii gooteef kana hunda si waakkatti. Kanaafi ati bultii ta'e yoo barbaadde waa waakkachuun aartuu waa jechuun humna ofiitii waa jechuun amala dubartiiti. Akkanaan jette naafii ta'eetiin walitti araaramuu barbaadda haala gosa haalan naafiin kunoo atis kunoo girrisaa wal isin dhabsiisillee kunoo. Lakki waan siinaan jette guutuu dhiifama gaafachiisee ummata kiyyallee amansiisee maal jechuu barbaadata akkasasuu mirga qabda atiif naafillee haala tokkuma. Garuu karaan gabaabaan nabii keenya dubbiin teessan maami ooftii jennaanii nagaa waraabeen sarratti abuu takkutti dhiifne ta dhuftuuf yaannaa jedhan. Takkutti kutteerti. Atillee Kwatariin jirta. Isilleen Finfinnee jirti. Adda fageenni wal isin yaachisee jira. Namni wajjin nyaate, wajjin dhuge, wajjin gangalate, sigalee wajjin beela'e, wajjin rakkate, wajjin quufe, gaddaaf gammachuu wajji dabarse. Jette miidiyaatiin wal dhabuun qabu. Isin sirratti chiitiin goone, ati irratti chiitiin goone, soorii ingiliffa kanan beeytani, isin firendii sirratti hin fidanne, ati mataanuu irratti hin fuune, ingilizanya waan hin beeyne fi chiitiin kun hiikka isaa akkasi. Bataam kabbaan nigiggir nama osoo isin lamaan ingiliffa beeytanii waan nama boochisu. Chiitiin jedhamu kun maameen faan dhabdiisan faan diyaasbooran hin beekane. Kanaaf wal dhabdeen keessan girrigirrii miidiyaati. Girrigirrii miidiyaa kana mootuu ofirraa callisiisu isin lamaan walitti deebi'u bultii keessa dho'ituu oofachuudha sii galee. Ani kaayyoon kiyya isin walitti akka deebitan hawwiin kiyyallee akkasii walitti deebitan malee naaf itti badii muruu Kadiiritti badii muruu miti. Yoo waan hunda walii dhiifne badii walii balleessine walmine walii dhiifne afoo na illee waliin jenna jettan kunooti. Yoo mootuu dura keessan guruppii nuu hidhi haasofne walii gallee ummata nu jaalatutti guyyaa biraa himnaa jettanilleetu tara dubbadha yaanni kee maali Kadiir eegasi naa fidaa dubbattu. Kanarra dhaabadha waan waliin jettanii miti. Ay doktora dubbadhaa isinii carraa kennanii. Kadiir dubbadhu gadura sodaa kennanii sodaan kabajaadha. Okay. Inshallah
hundaafuu bakka waan jiru dubbanneeti akkasime keessa waan yaa'u sila ta'uu qabu hunda asirratti dubbachuunis nattis wooma hundaaf seeftii kiyyaafillee naa gaarii waan hin taaneef keessan jetta. Keessaan isaan booda akka hatuu jettee eega keessaan xumurree booda gammachuus ta'uu dhufnee akka warra kaafaa osanitti asirratti ibsatanidha inshaallah. Naafi adoo maal jettu? Ishagga akkasuma. Tole bakka hayya. Guys, namoonni 1,100 as jirtan warri naafiif Kadirii walitti araarsina jettanii gammadanii dhuftan warri maa jarri kun wali araarama jettanii jala kana araa jirtanillee araarri har'aa akkuma araara Taanzaaniyaa har'aaf didameera yeroo itti aanu walitti deebinaa ammasitti deeggartoonni naafitiif Kadiir karaa hojii keessanii deemuu dandeettu. Didameera har'aaf akkuma kadheen gadda abaa'otiif bilxiginaa san beera deeggartoonni umufiroo yoo jiraatan immoo umufiroon 100 yoo baate natti tola hundi keessanuu push godha Oromoon duraanuu waliin galtu ka jaarsa jaartii miti Abiyyi fi Marroonuu walii galuu diddeemi gizee sadii moo gizee lama Taanzaaniyaa dhayxee deefite osoo amma naafiin Tigree taate yookiin Kadiir Tigree ta'e qaata araaraman Oromoof Tigree yootuu araaramti. Oromoo waliin galtu siyaasa irratti waliin galtu jaarsaaf jaartummaa irratti waliin galtu rakkoo bara Tigree fuudha yookiin Tigree heeruma bakka guyyaa tokkotti akka araarri dhootu bakka araarri haadhaa didameera. Wannabseen tun fuudhuun ooltu asli. Asirra laa doktara keenya qaalii namaa. Ajandaa biraan bareeda. Waldidani mi keessa boori ushochi wannattiin tun fuudhuun qabdeetti wuto araara eegadi dammaal isinii gora eega walitti araaramuu diddan inde ana isin hunduu ana tokko bayaanarra kaayyoon kiyyaa walitti isin araarsu malee ebalu fuudhuun oolu ebalu heerumuun ooltu enee munaa gabbaan Mandino gaafa hoggaa deemee torba barattu hundaa dirqama jettu kollaaluu qabda. Deema keessa. Wallahi ijoolleen kun keessa wal jala jiran. Wallahi keessa wal jala jiran. Asirra dhufan garaa walitti jabaatan. Mina aynat fikiriin jara kun fikirii ijaan qabne bar. Fikiriin naafiti fikiriin Kadir. Ayni yeleellaa fikirno wallahi. Halkan akkatti riba walla hoggaa bulan. Asirra gizee dhufan bakka inni irra guddaa ta'uu fedha isiin irra guddaa ta'uu feeti እንደዚህ ትዳር ውስጥ እንደዚህ አይነት አማርኛ የለም መቻቻል የሚባል ነገር አለ ወልደንደኡ ቺቺ ወልደንደኡ ይሩኩ ከባድዳ ደገርቶን ሙፍሮ ኢሊል ራካ ዛገለ ጨት ደርባ ደፋ ኩመሪ በጉቶ ለንጃታ በጉታ ያላ ጃታ በጉታ አፉሪ ጭና ተራውል ጉታ ያባዳ ኢሊል ገትቱ ካራፈሮ ድረቱ እንዲከዘ ነመ ኩመሸን ይዲ ባላማን አዝርታ ከለሰይን ገርጋራ ይራቶ ተነመ ኩመሪ በጉቶ ደብደኔ Kuma dhibba takka guutu fiile dhabdani mee warri kaleessa hin gargaara jedhaa ture sun amma nama 5,000 kana keessa hin jiru hin sobdanii bar sobdanii waa'ee bultii namaa kana boxan jireenya namaa diidan nama 3 nama 4 qofa gamma mufiroo ka giiftii kenna sheemidha kun amma Oromoo 5,200 kana keessa namni giiftii kennuu danda'u hin jiru miskiintitti jireenya ofii ilmoo ofii hojjaa oofattu dhiisa maqaa isii olii gadi hin dhaayina. Yoo dhugaan jaalattan jaalala qabdaniif agarsiisa 100 guutuu jaatama guuta 3,000 qofa isin hafe 5,000 qofa isin hafe amma 5,000 nama kennu dhabame xiyyaara takka ini ko ushatachu kono dasi maile kijibni natin talu wallahi kijiban jaalad wallahi kopelinki na goda na motu please kale hafarton to kobar hinso banjere gargaru fi miti ajanda fi araba dheerate mana dhuguma likkee isinitti hime amma wallahi amma na doktorii keessan kana fa'a kaasee waa'ee abdii kitaachoo kaasee mucaan sun kan silaa osoo haftamii ta'e badhaasanu miskiina malee wallah feemasiin ganda biraama hundi isaa konkolaataa qaba piizaa qaba waraqaa eeyyamaa biyya hundarra naanna'uu qaba kunoo nama waan arsii ta'e biyya baqaa keessatti hafe jechuudha konkolaataa miti waan kiraa manaattuu kafadhuun qabu والله دكتور
دكتور يوغانا ميتور بورما وصبا صبا ورموتي وغانا ميتور مرتهم أرسيتك أوها واسكتت واتك